السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرت ومتك أشتي ومت جلالة في ومتك بجا أكم جرتان نجا كيساني فيا كيساني جرتو وديات سنجادي ترى والرب بني مولي تدي بني جرا إن شاء الله. obboleewwan kee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hedduu takka isin galateeffadhaa galatoo maal fadhaa kabajamaa isiniin jedha viidiyoo hanga dhiisurra yaada kennachuudhaan koomentii keessan ni ilaala hunduu keessaniyyuu. darbee tokko kan nama arrabsullee jira. Sunillee galatoomi siin jedha. Tariiwwan anaaf gaarii ta'ee siif badaa hamaa ta'ee sitti mul'achuu danda'a waan ta'eef yaada kee kennachuudhaaf waan barbaade barreessuudhaan mirga guutuu qabda. Siin cufu jechuu barbaadeetti walumaa galatti hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaadhaa. Viidiyoon gadhiis pilis laayik gochuudha, sheerii hiriyoota keessanii gochuudha, na bira dhaabbadhaa isiniin jedha, jaalalaaf kabajaadha isin gaafadha. Egaa viidiyoo kanatti aansee innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun wallahi hedduu nama rifachiisaa wanti taate har'a Dubaay keessatti ta'ame. Baay'ee ka akkaan qalbii namaa cabsuu fi ka akkaan nama hadoochuudha akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Obboleettiin teennaa takka fooqii darajaa torbaffaa gubbaadhaa kan isiin darbamte Allahu aalam addan baane kun hin darbamteedha maa jira. Kun ammoo tuyyuu ufii achirraa uf darbite jedhamaa jira. Allahu aalam hundaafuu akkuma argitanii fooqii darajaa torbaffaarraa darbamte jedhanii Allahu aalam ka wanti tokko osoo silaa ergitti godhatte nama wanni ta'a. Sitti tola afaan guuttattee dubbachuun illee jechuudha. Allahu aalamii barbaachisa maaliif jennaan addan baane aga silaa qorannaa irra jirti. Akka malatti illee lubbuun isii darbee jira jechuudha. Sorry Dubaay keessatti fooqii darajaa torbaffaa gubbaadha darbamtee yookaan kuftee jennu kalachuu. Makiinaa kanarratti kan isiin kuftee bilillee akkuma argitan bililleen balbala mastaawotiidha. Akkuma argitan kanatti daaraa ta'e makiinaan kunis ta'ee mahalla suuqii waan garagaraa seedalii waan garagaraatu jira bakkee isiin gubbaa kufte kana jalatti jechuudha. Guututti naannoon kuni sa'aatii kana ashagamee jira. Guutuu hojiidhaaf dhaabsisanii jiran poolisiin dhaabsisee isiin gara hospitaalaa galtee qorannaa irra jirti. Harka namaatu tuqee darbimoo ufiin uf darbite moo taasa kufte moo kan jedhu hundumtuu beektanii biyya guddatte keessa jirra. Wanti hundumtuu qulqullaa'ee adda ba'a jechuudha. Namni darbee ufiin kuftee kan jedhus wanti hundumtuu adda baha. Duuba isii maaltu jira, shirri maaltu jira, akkamitti kan jedhullee tariitiin namni tokko ijoollee tokko miidhaa waan garagaraa obaasuudhaan dhamaasanii akkasiin dhamaatu godhanii bakkee hin taane dhaabanii achi gubbaadhaa tan gaggabdee kuftu fa'a waa hedduu jira jechuudha. Shira hedduu jira jechuudha. Shira kana kan diinni nurratti kan caalaa barka ofii walirratti nuudha jechuudha. Shira nama diina ennaami diina caale ofii kennaa walirra kan murteessaa jirru jechuudha. Diina maqaan dhoofnu akka nu walgooneef diinni dhugaa rabbii komatamuyyuu hin qabu. Akka kooti komatamuyyuu hin qabu. Amma araba ebaluu akkasii jennaami kan kenna dalagu san lama akka kenna nurratti dalageef isaan nurrattuyyuu hin dalannee kabaja nuuf godhanii ulfina nu godhu waan hin goone hojjanna hin danda'ama jechuudha obboleewwan kiyya. Waa hedduu gochi isaa ofii keenya walirratti raawwatamaa jiru waan nama gaddisiisuudha. Obboleettii teenya tana rabbiin maatii isiitiif jajjabina sabrii fi jajjabina haa kennuufi wallahi waan akka nama gaddisiisu obboleewwan kiyya nama rifachiisuudha. Please obboleewwan kiyya hamma dandeessanii deebisaallee ijoolleen Dubaay kana keessatti ijoolleen baay'een balaa konkolaataatiin karaa of eeggachuu dhabuu irraa kan ka'e konkolaataan dhahamtee amma takkaa dheengada dhahamtee hospitaala jirti jechuudha. Tun nafseen namoota ijoollee hedduu dabarte jechuudha karaa kana Dubaay kana keessatti maal akka ta'e hin beeku. Chaarjaa naannoo chaarjaa jamaanii kana keessattuu chaarjaa keessatti namoota hedduu lakkaa'amutu nafsa isaanii balaa konkolaataatiin darbe. Kanarra yeroo tokko yaada ta'uu ta'e mootummaan Dubaay magalacaa baase jechuudha. Karaa irratti magalacaa baase. Yaani qixaatii nam tokko seera ishaaraa osoo hin eeggatiin zimbiloo tarkaaffatu irratti qixaatii yookaan akkan qaxxaamu akkan adabbiin irratti wanni jedhamu kan inni kaa'e jechuudha. Maaliif nafseen ijoollee keenya yeroo san ijoollee keenya akka baala mukarraa gogee harcaasanitti gadi harca'aa ture jechuudha. Please obboleewwan keenya rabbiin isin haa tiksu. Yeroo karaa qaxxaamurtanis biyya guddattee ishaaratu jira. Iddoo namni masmara namni irraan deemutu jira. Zimbiloo akka biyya kennaa hiseena
bizimbiloo akka biyya keenyaa dunuunfattanii hin deemina. Please biyya namaa keessatti tartiiba hontuu hundumtuu jira. Ishaaraa keessan eeggachuudhaani isteeppii keessa eeggachaa tarkaanfadhaadha. Rabbiin isin haa tiksu. Wallahi nama gaddisiisa. Obboleettiin teenya tun haalli isii ittiin darbite nama gaddisiisa jechuudha. Gubaan gubarraan nutti dabalaa jira. Inshallah qulqullaa'ee harka namaa immoo ufiin ufgatte moo rakkoon isii maali ka jedhamu qorannaa irra jira. Naannoon isii amma itti kuftee nafsa isii itti darbite darbamte kuftee san Allahu aalami rigitii godhannee deebina. Hundumaa gala nafsa isii darbitee jirti jechuudha. Naannoon kun guutumattuu hojii dhaabsisanii jiran ashaganii jiran jechuudha. Man isiin gubbaa kufte jalatti suuqii seedaliyaa wanna garagaraa supermarketii waan garagaraatu jira. Mahalla guddaadha jechuudha. Kun naannoon kuni guutumattuyyuu imaaraa sanii guutumattuyyuu gubbarraa gadi qabanii haga jalaatitti ashagamee jira jechuudha. Kunti tokko socho'uu hin dandeenye. Wanta ka makiinaanuu naannoo san hin dhaabbataa hin jirtu. Makiinaan maanuu naannoo sanii fageessanii jiran jechuudha. Amma viidiyoodhaan agarsiisanii jiran laayivii seenanii ijoollee agarsiisaa turte. Hinjiru dhaqanii nama erganii jechuudha. Ashagame guutumaan guutuu ashagamee jira. Yow ashagamu waatillee nafsi isii ka darbeen deebuu hin danda'u. So nafseen deebuu danda'u taa'ichaa isiidha. Bananii illee ashaganii sanii hin beekamu. Guddaan garuuyyuu maaliif akka addisiin duute harka namaa immoo ufiin kan jedhamu. Adda bahee yoo qulqullaa'e kunuyyuu waan tokko jechuudha. Dhugaan argachuuni harka namaa yoo ta'e ufiin uf darbites yoo ta'e jechuudha. Obboleewwan keenya nuti jechuudha jireenya biyya namaa keessa bu'aa bahii kana keessa waa hedduutu jira. Aaruu jira, dadhabuu jira, dadhabdee laffaatee amata hedduu laffaatee ergasii booda ammoo gaafa wanti laffaate sun xiqqoo karaarraa si jalaa maqee maal goona bakka chaansii biraan qabnu humni keenya dadhabee jira waan ta'eef jireenya mana namaa anumaaf siikoo waan rabbuun tokkocha beeka waan ta'eef akkami akka jiraataa jirtu murtii gara nafseen uftee uf dhabamsiisuutitti kan nuti yeroo baay'ee tarkaanfannu jechuudha. Laa obboleewwan kiyya hin dogongorina duniyaa isiniif finne isin tuyyuu duniyaa saffide waan ta'eef duniyaa fiddanii kaatanii irra nafsee keessa hin baasina. Garuu ammoo duniyaa sun deebistee nafseen keessa kaasuu hin dandeessu. Garuu ati yoo jiraatte jajjabaatte rabbi fayyaa sii kenna duniyaa sanii miti kan sanii oli deebistee dalagitee fiduu dandeessa sila ta'eef. Kanaafuu akka waan duniyaa isin fiddeeti uf ilaalina. Duniyaa saso isintu fide waan ta'eef. Kanaaf murtii keessan gara nafsee teessan baasuu titti uf hin aggaaminaadha. Please nuti yoo aarree jennee dhugaadha. Haalli jireenya keenyaa yeroo laalu yeroo sanitti sitti dukkanaaya. Hundumtuyyuu yaani sa'aatii keessa murtii nafseetii irratti illee osoo fudhadhee yaada jedhu sitti dhagahama. Homaa sitti fakkaatu jechuudha. Garuu ammootuyyuu kun gaabbii keessa deebii hin qabne gara nafseedhaatiin jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya hamma dandeessanii miira keessa galuurraa of ittisaadha. Ijoollee yeroo aartanii tarii ijoollee sukkaara qabaatan jiraachuu danda'a. Sukkaara madaamii sukkaaratti taate ijoollee baay'eedha. Kan amma yoo aartee jette bakka natsamatti jettu ijoollee hin jirti ijoollee amma xiqqishuma yoo aartee waa argitee waa namni jedhe bakka natsama fuul isii daqiiqamatti jijjiiramu jira. Ijoollee akkasii sukkaara ijoollee godhatantu jira osoo aaranii osoo daa'imman gandaa kunis osoo dhahu kunis osoo arrabsu kunis osoo darbu aarii kanarraa aartee ol baaftee dubbachuuf carraa dubbachuuf hin qabdu nama isii dhageeffatu hin qabdu waan ta'eef mirga hin qabdu mana namaa keessa dhuftee isituu dhufe waan ta'eef keessa ofiitii osoo gaggubattu bashitaa sukkaaraatiif sukkaar bashitaadhaaf ijoollee saaxilamte lakkaa'amee dhumu jechuudha. Harka 100 keessaa parasantii 50 yoo jenne hin danda'ama jechuudha. Ijoollee baay'eetu sukkaar bashitaadhaaf saaxilamee jira aarii irraa kan ka'e jechuudha. Homaa miti. Rabbiin har'a ati uf qabdeef waa hundaa jetti suni yooni hin beekamu booda dukkana booda ifatu jira jedhanii rabbiin bakka si buusaaf shirobboleetti qalbii sin cabini. Obboleewwan kiyya please ofirraa ofittisaadha. Suuraa kanallee please isinii maxxansa suuraa mucayyoo duutee tanallee jechuudha. Sheer godhaadha wal gorsaadha. Haguma jirtanii akkuma walitti dhiyaatanii aarii yoo namni tokko hiriyyaan teessa yoo aarte aarii sammiira san keessaa baasuudhaaf yaalii godhaa. Irkoo waliif ta'a. Haadha abbaallee waliif ta'a. Walitti hin diinomina. Diinaaf waliif saaxilina. Garaa keessanii diinaaf walii hin kennina. Shira birriidha walitti bitamaa ijoolleen keenya. Diinni ofii dhufee nyaatu kennuma keenya birriin bitee oo nyaachisaa jira jechuudha. Biyya keessa biyya alaatitti illee si ajaa'iba. Kanaaf jennaan please gara nyaattummaa waliif godhaa.
وليف قبادة ناتو وليف قبادة والبرا دابدا يو غزب اتي والقرقرتين لي أبداني يا دغاري وليف لا والججبيسا والبرا دابدا شري وليف يادينا سنين جتشون جالا دا سين كباجاس اسين جالا سين كباجا بليس فيديو كان شير غدا لايكي غدا إن شاء الله وفين دوتمو وفي كفتمو نما دربي كان يدولي كل فدي فيديو تانو رتي سيني ديباني hamma sif turtii gaarii naa turaa siin jaaladha siin kabajaa viidiyoo kana daawwattanii yeroo jettanii laayikii sheerii gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun.